كان رفردي تمام خد انت وانا كان عارف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشمار كفوني خبجم توتا في هردب توتا خينيا كقالي جرتني جتا نجيك أبدني سلامتان تانية تنوني رابوكته خبهارا في جما نجرتان بهاريا كبا هند سلامتان تيجي سناجي سنس نينجا أرى برانكي أجايبا تكان كبدا دفع برانكين كم مالي يو خجتان تاته يادا سنينيمو piraanki ajaa'ibaati nama takkaallee chaanaala kana irratti hin argamu irratti dalaguu deema nama san isa duubaan isa beeka malee nama san hin beeku nama san laakiin isa duubaan beekanillee nan beeku abbaa mana kiyyaatiin wal beekanii walittillee jarri tokko inni nan beeku jaartii qobboowwittillee nan beeku nallee takkaan nan agarre jaartii isaa hiyyaafadheetiin lakkoofsa. Si namarraa arkadhee irraa akkanaaf akkanaa diraamaan si hojii dalaguu fadhaa si biraan dhufuu fadhaa jeeni wajji haasee osoon dura diraamaa wajji hin dalayne piraankii takkaan abbaa mana keetiirra qabaa yuutuubiin isaa dagaa shaw ja'a inni Abdunaasir namni hin beekne jiru sabboonaa Oromoo isirratti har'a piraankii ajaa'ibaa dalaguu deema piraankiin kun maal yoo hojjetan taatan Piraankiin ajaa'ibaati piraankiin boombii dhoostu waanuma jiraate ammaas piraankiin kuni namni kun gurra faaqee waa dalagu waan hin jirren dalagu waanuma jiraat dalaga inshaallah biisnillah ni najjaamoo hin najjahu du'aayin godha amma karaa mana Abdunaasiriin deema bilqii isaa irratti dawwaleetiin jaartii isaa kaameraa naadhoo isii hangaan dhufuu osoo Abdunaasir dalagaa irraan galle sa'aatii 9 ganaan jetti osoo hin galle naadhoo isi jeeni waggaa piraankii kiyya ichi dhayine والاتياد خينيا ولله إن شاء الله بإذن الله خرامنا Abdunaasiriin imaluu deema ciao السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا فردفتوتا قبو هود غا دماشي نبل بلي وللين بينو نافدورا نمرة تليفون خيه فلاتيتي كسين نابل بلتا غارب Abdunaasir رتين برانكي أجايبا كما غا نادويسي نانجتة سانيفو غا كسيتين دويسيفي waan isin jettuga isiitu beeka an dhoysuma Abdunaasir arraga biraankii ajaa'ibaa ta boombii dhoftan irratti dalaguu deemti daawwattootaa fi hordoftoota qobboo hud nufaana turan afeerraa keenya hanga isin dhuftuutti nufaana turan afeerraa keenya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu kunogaa kaameeraa kanattiin dhoysee fi Abdunaasir illee manan jiru anuma bichaan mana jira saniif dhufuttiin jiran an jettee dhuftee gaamana eedus isa dura dhufteefu waa booda dhufteefu gaa isii beekaan dhoyseetiif hin jira kaameraallee kunoo akkanumatti hin kaayeef hanga isiin dhuftu nufaana turaan afeerraa turte dhuftee hokkam isiidhaan se eenyu dhuftee oduma abis duran dhufee bagan akka biraa fayyadu waliin leembee nu barnaati ati qaban كم تاي تاي أتى من Abdunaasir أنا كم أسمبين نبرد أنا بالبلو خيملة أنا اللي كل اسمه الدنيا هاي اسمه دوبان سبيه خيملة اسمه شوتهم بيه كم إن شاء الله سلا أورمو كجان والبرسيسة والجرسيسة ملة والبرسيسة نينو تورمو رسلا أو عاده أنا كمنا أكبر هي قبضة نجي أكمل خواها دمو إلما قبضة ما تكمل ilmo nama qaba mana jirti mana teeni inshallah khairida ni dhufa yega tay ni dhufa meni dhufa geeti tay kan so in kai summa tini tay maalin kai summa damani mana khainga أكمل سنة كده والله نجا الحمد لله هاي ما هاسيجا ركانا هذا كم نجا قبل الحمد لله ما فقط تجرون بينا هاي والله أكبر هذا يقبل نقول تأتي دي رمضان قبل بيجودا كان كمان ما شاء الله تفايد رب سهل إن شاء الله أكمل توج عجلة وستونا هو يوبر النساء دروجة إيش هو تبع من هذي دلقة جرخان دفع ترى يوم سلا من دفع ما بيزين دفع لا أنا هو دفع إني لا أنا ساونا واني يوم تاسعي هذا
Dalaguma biyya namaa kanaati. Dalagaan biyya namaa akkanuma qabdi. Eenyu? This. Seeni seeni. Okay. Akka gaariidha. Okay. Mas brilliant. Seeni seeni. How is it? Okay. How is it? Ya alhamdulillah. Lakan bukan. Gada halaqana mee keessummaa kanaanis wal baradha. Okay. Wal baradha hanga suuqaatiin wanni si godha jaayiza. يلا ما قف. وين المكان؟ Akkam lagiya? يا الحمد لله. Alhamdulillah. Akkam hojii maal jetti? الله يقول. ايش جانا بوليس؟ Anis ibsuun aan jennu. كيف تو؟ أنا تقاري. ناس Akillee siduu sumaan beeka. رجال. Sumaan dhagee laakiin harkaas hin beeku. Qilleensuma kana irratti si arge. يوتيوبي. Eeywa. Takkasii tafaayii akkamisin? والله لك الحمد لله ما رجعت سلقة قبل. Wallahi wabillahi kakunoo nageenyi nis numa jira nis hin jiru warra waluma keessa nagiyaafis namaa dhufe nagiyaafis hin dhufne مالي بكون جرا. yaani xiqqishooti rakkadhee dhumaan sin dhufe. مالي هو والرقية ودي مو مال ركوبراتي. Laa warra keetti hojii miti. Yaani ati rakkuma mana kiyya keessaa rakkoo. تمانا خيتيمو. Aye. لو ما نسي قرقارو دنديو نسي قرقارو دنديو جرا تيرا كون كوبابشل. Wallahi sibirallee qotti jee yaadu rakkoo tanaaf akkuma ni dandeessaa jee ta'anii sin dhufe. وما كسر ركون كوبابشل. Waan وان sibira دنديو qotaatii تانا miti أبشر anuu أبشر. kosmootiin laaleetti qoba Abdunaasir mee dubbii tanarraa horaa Abdunaasir narraa lafa qabaa jee ta'anii sin dhufe. Akkanaa isatti dhaqii isaa saniitu nama jabaadha nama akkanaati jaaniitii sitti erganii akkasitti illee gaggaafachaa haadha mana keetii gaggaafachaa akkasitti minillee hin beeku akkamitti itti dhaqa jechaa nama tokko ka duraan ittiin dheeyne arra rakkatanii akkamitti itti dhaqan jechaa qaqqaafachaa dhufe. لا 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 ركون كوبو ركو ولي ولي فجر درا ركو ولي يخودا. نمني وان دنديو والبلد أبشودا مالي مي ركو مال تجرا نتي إبسي. Rakkoon biyya abbaa mana kiyya ni beektaani أبا من خيتي Ibraahim أبراهيم خم. Ibraahim saahiba makaati waluma beeka waluma beena Abdunaasir nama jaanuu isuma jalaanis dhagee ogoon bilbila isaa ol fuudhuu kanatti yuutuuba keetis isa barattiin arge akka waan hariiroo walitti qabdanii na fakkaatti siif inni yaani ati anumaas hin beekne malee. أبراهيم قاعد تقول من بيخو إبراهيم خم مي إبراهيم من يوتي. Ibraahim kajaaniin tokko beetu. إبراهيم بدون بيخ مي أدنى باس إبراهيم من خمي. Yuutuubni isaa qobboowuutti. إيه ما الفيلم بينه. Eeywa. بلى زابر سم قربان. Isa kumanis jaartii آتي isaati. ورساتي. Ee. أوه دماش. نكب دلفتي. خنين من خير فيس برينا ستي. Wallahi meelis yaa Abdunaasir. لكي واتكر كون جرتو إن شاء الله. ما تقول لها أوكي. جسرت عديم مي يروحمتو في عديم سامع خيزت اللي والبر كون جرتو إن شاء الله. سلام نبي يكرو عالي هجوته أكا عالي تولد في والبر ودان. وصورة كون تكندل نتوري. أما صورة كون كاب إن شاء الله. وما ركون جرتو أكمل بينجي نمني والبر. أوكي. ما تجرا مي ركو ما تجرا نعيش. Wallahi rakkoo gurguddoo naasa kan hedduu deema. تمالي مي مالفا. Turtu bas ana alhamdulillah Abdunaasir kana hedduu gizeen si dhaga'u nama jabaa nama cimaa tokko na fakkaata rakkootii tan eenyumaaniin gaheedhaa nama isatti yaanuu nama yaanii nama saa nama isarraa anuunnatuttiin himadha kaniin jee dubbitan taa'uu ni jiru. Rabbiin oofee fidee wal mana keenya agarsiise bas naafi isa hedduu dubbii guddoo deemu jira. أوكي. Naafi abbaa mana kiyyaa kana hedduu garte. Waa'ee ilmi namaa nama hedduutti oofneen naaf isa hedduutti deemu jira sanaafuu inninis nama saniif ani immoo inni moomee waan namni je'een guutuu narratti as deebise waan arginaan je'ee basati waan na quufuu si quufee jechuma bas amma na keessaa fidee waan haa quufee abbaa mana kiyyaa kan sanaafi meeqoo ilmoo walitti qabnaati je'ee ilmoo haasana dhiisee fi bakkuma dhiiga isaa kana dhufe siif inni walitti xiqqishoo jechuu dhageetiin asumaan taa'uu fadha isin bira. أوكي.
amma wanni walitti isin dira jettu shima jetteedha moo ollaadha moo rakkuma atii fi isi jidduu jirtu qofame bakka tan lamaan na adda baase. Maalittiin beekan? Abaluu akkana jee jaaliin tata kana jan aabiyaa Ibrahim Abdallaa jettee namaatiin deemi jettee nama wala jeesisiifti. An jaartii teeti anuus hin shakku nan shakkin jeetii waa hedduutti yoo deessa inni narraa hin fahamu Abdinaasin narraa hin fahamu Ibrahim Abdallaa. Akkasii Ibrahim amma rakkoon isaa dubbii namaa fuudha jechi ati tajaartii si amala akkami wal barattanii sira jaartii Ibrahim barra an kan beeku haanu wayna barsiiftee miti beeku isaas hin beektu isan beeku ree maali yoo sila rakkoomsi laa waahuma isaan jidduu rakkinni sila waan xiqqoo takka waan isaan lamaan jidduudha jaasaaf jaartiin duraanuu arrabaa fi ilkeen wal dhaban jedhanii bire waanuma akkasiisanii isaan jidduu dhufe ammas rakkoon qabu sanniin fixa akkami silaasi dhee akkami Nadhaan isa silaas dheeban namni bar wayyaa ni buufataa bas useetuma numa lollola numa gunguma dhiiroo jibbaatii qabamoo jeetiin maali? Jidduu laali gaatiitu bakka natti nuusiniiti waan kanaan jidduu laaluu sin fadhu abinaasin dhaga jidduu laaluu sin fadhu isa biraa dhaquu sin fadhu ilmoo isaa nagaa naa guddifatu dalagaatii dalagaa rakkaanan torbaaniif bahu namuu magaalaan tun guutuun na beekanii ana iftuun jaartiin Ibrahim hamtuu namaafis hin qabu dalagaatii irraa galee asumatti hin gala isa birattis hin galu. Okay, iftu teenye mena dhagee dumaashe awwal dhageenyu amma isa bira yoon dhagaa akka harkanan darbinanii beeka achis harkanan darbin maaliif ookatu taate jaarsaa fi jaartii haa ta'e soqaafirraa dhiisa raayisee eessatti laa gulantaarra haa ta'e hogga inni dhufee barbaadee galchita kanuma fuutee galchita haa ta'e sutaa yaa'usi hanga dhufee si barbaade gulantaa ifiirratti haasawaa namni akka laalluti aadaa qabna oromoodhaa misa Namni barbaadu naasin barbaadu yoo dheedhees akka waan quufa kiyya qabu namni yoo jaartiin ta'e waan akkanaa gori jirtii hamtu kanaa sii qabdi yoo jaanii alaa saniin deemuu qabu jaarsi kiyya. Sirri barsan sanbar waliinuu laalla arrana dhuftee miti haanaan juu harkana haa darbuume numaan hun laalaati. Hin galu abdinaasin hin falu. Ati mee harkana hin darbini. Asumaan ta'an. Laaqanni wayii qophaa'e. Laaqanni qophaa'eeti dura akkanumatti hin galchan kanama kanaati. Asumaan ta'an. Haalee sofirraa dhiisa. Daftee fuuteen deeminiin rakkoof odoo inni nu jala deeme isa dhayxee ganda kam dhayxee humbarre kamit galchitaan. Kamit galchitaan. Haa ta'e sofirraa. Laa. Heerri waan juusan laalleeti wanni imma isaan jidduu jiru bar waan silaa bultii isaanii diigee ilmoo bareedduu san isaan harkaa baasee ilmoo inni kophaa guddifatu an kophaan jiraadha wanni jedhamu hin jiru boonti. Guddifatu kophaa. Nena dhagee laa. Ilmoo tana hiyyeetti. Isin lachuutu as teessan. Dhayineetti gulantaa ta'e raasuun isallee fideetiin asitti hojjeteessan. Hin fadhu ani isa gana. Asumaan. On qabu bar isaas asitti hin galchaan jeef biratti. Hin galu cimaa taa'u. Amma gulantaa isaa irratti haasudha. Goojjuma isaa keessaa taa'u. Namni kalmatti deemee ammuma dhufteeti ammuma deemtaani. Rakkoon qabu. Isaanii tana rafadde waa hunda dura. Goojjuma isaa san keessaa taa'u ana sumaan ta'a harta akkaasii. Dhagee dubaashitii wal dhaga'uun barbaachisaadha misa. Inni harkanan darbu akkanan darbina abdiin qaba. Achis harkanan darbi. Isa kaa amata meeqa? Naaf inni amata torba wajjin jira. Kaa waa kalata kanaa kan irratti nagarre. Arre eessaa fidenni? Akkasii kalataa fi badiisaa ni beektaani. Kalataa fi badiisaa san itti galchineeti. Tamaam dhugaa itti hime. Oduu haqa kanan laalle Abdunaasir isa fuutee deemtaani maatee Ani haati beektu sanii. Ani beeku beelaani Abdunaasir isa fuutaan agartee deemtuun inni raadee. Taa'imeen raadee. Ayi dumashi. Intal. Haa ta'e nu bira haa ta'e suute ammoo ol seenteeti nu raadee Abdunaasir namatti deemuun feene. Usii gartaa. Laa gulantaa teetana dhayineetu as taa'u feetaani. Manni mana keeti mana obboleessa keetiiti mana dumaashii keetiiti. Inni maal dhagee ama torba guutuu maal dhageeti narraa bahii. Abdunaasir firraadii si koo firraadii. Tabahiisanii wajjin laalla. Gattaa jiru raadii si qoon qotwanni si beekaa ta'e su miidhagyoon sun irraa gattaa hin Sababa kiyyaa walitti hin qotin eessatti deemu. Laaqataa kan laaqataaf jinniin. Laaqanaaf eessatti usii taan kan silaa. Injiru wanni kanaati. Tanaarra fardi. Tamaam. Injiru wanni kanaati. Mana kee kana yoon ta'e manni siin atii fi isaa usiniin fite. Ilmooteetti wajji isuma sanuu harkaan fadhu baran. As na wajji teessanii siin jiru. Isuma sanuu harkaan Biraanki si goona qotta Abdunaasir eessatti hin deemu. Biraanki maali? Wala kaameraa qabu. Naafi dumaashiin ta'e waltaanee na bilbiltee. Ibrahim asas jira jechuun. Injiru as. Eessi jira. Hoo? Abrahaam injiru. Eessi jira. Injiru Abrahaam. Obbo Masiir dhufu.
أنا درجتين خبو مسير دفتة سنيفو قاربو إبرانكي أجايبا daawwattootaa fi hordoftoota obbo Huduunogaa arragaa biraankii ajaa'iba Abdunaasir dho'isinee irratti dalaynee biraankii ajaa'iba hunoga laakiin ni rifataaf obboleessa isaatiif illee ni yaada akkamii jaartii namaa oogutuma tana deebisna jeeti gaa hunogi gimjii harkisnaan biraankii firraa jennee dhugumaan deemuutee malaaqanallee dhiise saniifuu gaa daawwattoota keenya anaaf iftu waltaanee ganaa dho'isii waan naan jettee fi biraankii ajaa'ibaatiin gaarra dumaashee xiyyaara dalaguu deema. Jette telefoona kiyyalle walillee beenu telefoona kiyya namarraa fudhatte akka naayimte gaa kun ooti na bilbiltee akkasnaan jette Abdunaasir gaa akka inni gaasaan obboleessa isaa kanaa yaadumo taa'i ja'ammo deemi ja'ammo waanuma ja'u laallaa jenneeti naaf egaa iftuu naati mana isaa jechuuti mana Abrahaam qobboo hojjechuu warra isaati akkasi gaa biraankii ajaa'ibaa irra dalayni Abdunaasir akkasi gaanu jalaadii deemuti illee lollaan illee akkasi lola haa ta'isuu jee dilaan akkasi waanuma inni ja'u laala jee dhiiroo akkamii ni bulchamo ni oofamo akkam godhaa akkasi gaarra dalayne laakiin qaxxitaa laaqanallee nyaadhu niin geessaa badan asitti hin dubbannu manuma sii gulantuma sii gubbatti haasawinaa hin taatu asii haasawuun jee isaa qabee akkasi fiiguu deemuun biraankii jenneetiif irratti himnee jechuu amma gaasanumaafuu daawwattootaa fi hordoftootaa qobboo Hud like share subscribe haallee ugaa maliuna godhaa ilmaan Oromoo kanaafuu sokkituun takka gizee na irra dhufte ni galchammoo taa'ii jaaniini kunoo biraankii kana pranki akkasiiti waa hedduurraa barattan waa'ee sokkituu san taa'ee janii immoo kootu niin galchaa osoo beeltitti jirtu haqoonqoo sanii nyaadha jee yaadi kaifirraa hin galchaa sokkituu jaartii namaa takkata sokkitee itti dhufte mana kaayatanii taa'uun jechuu hanqa abbaan san itti dhufu akka shari'aan itti deemanii mana sanii galchaniif irraa haasawanii walitti araarsanii biraa galee akkasii qoonqoosaa san nyaatuudhaaf innillee akkasii murteessee akka shari'aan jettisaniitti najara kee Abdunaasir kanama qilleensarra beeytans arjaa sanii fi ara kunoo zaayitti dhufeetiin arkee duraan hin beeku namnummaan akkanaa kun gaariin eessa jira jeetiin to'achuu ture alhamdulillah walis baradheetiin jira innilleen kanuma akka qilleensarra beeytan nama qabsaawaa nama gargaaraa nama jaalataa nama haammataa Oromootiin isiniin jahaa kunoo namni nama akkasiiti. Akkasi firraana galcha gaa Abdunaasir nama akkasitiin isiniin jaamana isaan nan dhiifnee biraankii keenya kana fakkaatan ajjaanee jirra. Abdunaasir maaltu dhagaamii akkasiin jenne. Numarraa daleetan hanqaan dalgaarraa dhufuun eeggattanii wal mari'attanii amma isaanuma bira teessanii wal gaggaafattan maqaa qaabaluudhaan maqaa. Waliin beeknu wal barannee jirra. Taayib daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkanniinis ni jira. Waliin beeknu bilbilaan wal barre saniifis irra dalaynaanis ni jirti. Ammoo haa ta'u anigaa akka heeraattumattiin godhe waan hindi lafaaruu sanatti harkadhan qabu. Maaliif intalti dhalaa takka hogguu sokkitee dhuftee gulantaa sii geessanii gulantaa siitti irratti haasawan akka abbootii teenya irraa barratti akkasuma gulantaa osoo hin geessin as teessee yaada shii qofa fudhadhee kaanis dhagaa itti darbee asii komachuun bultii san quba haa'u yookaan hoo qilleessa naquu taati jechuudha akka abbootii teenya irraa barre. Abbootiin teenya gulantaa wanni geessituuf yaada lamaanuu baruudha. Yaada keetiis yaada isiitiis yaada lamaan wal cina qabdeeti abbaa dongoroo kaanoo badii qabda kaya araarfadhu intal kaya araarfadhu boo jaartii teeti jaaniini ammoo dumaashinti hedduu na baarsitee qilleessana irra keessaa nama bakka san hin jiru haa ta'u ammoo haa galatoomtu bakka isiin kabajaa naa kaa'etti tana hedduun isiillee kabajaa maaliif inninis obboleessa kiyyaa nama fira kiyyaatiif foon kiyyaa waan kana ta'eefuu gaa inshaallah isii tanas yuutuubii isaanii bira dhaabbadhaa sabiskiraayipii fi laakii sheeriin bira dhaabbadhaa akka utubaa taataniif gaa asumaaniin dhaammadhaa akka Abdinaasirittis inshaallah yaada isaanittis hin dabarsaan gama kiyyaan ofii godheef maaliif ammoo taarraatu na dagan taniin beekusanii miti yaadaan an beekusanii miti xiqqollee shakkine maaliif bilkii isaanis footoo lama uffattee jirti takka diimtuu fi takka akka alaabaa Itoophiyaatti alaabaa Itoophiyaatti ammoo dumaashii isaniin beeka isii ammoo yeroo duraa arguu kiyya kalaas kan marra dhaabbadde arraas wal bareen
Prankiin ifna barsiiste ulillee inshallah akka hojjetan asumaaniin sitti hima jabaadhaa obboleen keenya jajjabaadhaa.